keessatti itti fayyadamnu kan rifeensa keenyaa fi itti fayyadamnu kunneen akka soorataati. Rifeensa keenya akka soorataatti nuuf gargaara. Wanta laaftuutti ilaalinaa jechuu kiyyaa fi yeroo takkaan dibattanii ammallee jijjiirama yeroo takkaan irra ilaalinaadha. Dafee akkasitti jijjiirama agarsiisu suuta yoo itti fayyadamne garuu soorata rifeensa keenyaati. Koondishinarii rifeensaa kana wanta narraa qopheeffadhu akkuma sitti argitanii avokaadoodha. Avokaadoo firii lamaati. Firii lama qopheeffadhe jechuudha. Akka rifeensa keessaniitiin agarsiin rifeensa keessaniif ga'u. Avokaadoo kana fuudhee bakka lamatti baqaqseeti foon isaa keessaa gara saanii kanaa gadi baafadha. Foon isaa kanatu na barbaachisa. Avokaadoon hedduu tokko rifeensa laaffisaa hin dheeressaas yotti deddeebinee ka dibannu ta'e rifeensa walitti mammaramee filamuu didee nama dhibuusiif hin laaffisa. Sani maleellee rifeensa keenya hin dheeressaa, hin bareechaa, hin cululuqsa. Akka dhadhaati. Aga dhadhaallee ga'uu baatu bakka dhadhaan bu'a. Namni yoo dhadhaan arganne ta'ellee yookaan namni dhadhaa dibachuu hin jaallannellee yoo itti fayyadame bakka dhadhaatu hin bu'a jechuudha. Hedduu tokko bareedaadha. As dura maaskii isaatiin hojjedhee jira. Dibata isaa ka maaskii hojjedhee jira. Innillee bareedaadha. Kun hadhammoo akka koondishinariitii kan hojjedhu jechuudha. Itti fayyadamaadha. Akka dibata kaawwaniitii miti avokaadoon yeroo maduraa saniyyuu guyyuma tokkoffaa nu dibanne saniyyuu xiqqoo tokko jijjiirama rifeensa irratti hin agarsiisa. Rifeensa lallaaffiseeti bareecha. Lamaan isaayyuu akkanatti muree foon isaa keessaa baasa. Itti fayyadama avokaadoo qofaa miti waanuma mana keessatti soorannu akka muuzii, bishaan ruuzaa, bishaan zanjabiilaa. Waa hedduu rifeensa keessa wayita dhiquudhaaf deemtan waan akkanaa kana yoo itti fayyadamtan bareedaadha. Laaftuutti hin laalinaadha. Akkuma qaami keenya soorata fedhu sanii kunis dibata soorata rifeensa keenyaati. Rifeensa keenya hedduu tokko nu agarsiisa. Hadhuma dibannee faayidaa isaa laaluu osoo hin taane dibanneetuma osoma jennu osoma quba hin qabne gaafa tokko rifeensa keenya kama nuuf bareedee nuuf qajeellu argina. Ono hunda isaatiyyuu lamaaniyyuu keessaa sitti baasee gara maashinii kanaa gara galfadha. As keessatti daaka akka inni laafee ismuuzii naaf ta'uufi nama maashinii kana hin qabne harkaan sirriitti yoo dandeettan bulleessaadha akka ciccitee rifeensa keessatti hoyitee dhaqattan irraa bahuu isin didee isin rakkifnetti osoo akkasitti laaffiftanii maankaadhaan dhimbiibaadhaan waa meeshaa wayii keessatti irraa gadi dhimbiibdanillee akkas gochuu dandeettani. As keessatti gara galcheeti aananiin laaffisa. Aannan illee fuula keenyaafillee ta'ee qaama keenyaaf ta'ee rifeensa keenyaafillee hedduu tokko bareedaadha. Aannan as keessatti godhadha haga isa laaffisuudhaaf naa ga'u tokko. Hagana jechuun danda'u isinumti laalaadhaatti godhadhaadha. Haga isa laaffisuun naaf ga'u tokko laaleet akkasitti itti godhadha. Qadaadatti deebiseeti haga inni sirriitti daakamee ismuuzii ta'ee laafee addaan hundi isaatiyyuu akka juusii ta'utti daaka. Daakee walitti deebina inshaallah. Kinoo kana fakkaataa daakamee jira. Meeshaa keessatti keessaa gara galcha. As dura gaafii wayii na gaafatanii turanii wanta nama gabbisuu nama furdisuu yoo beeyte naaf himi jedhanii. Avokaadoo kan akkanatti aanan kana wajjiin akka juusii gootanii yoo ka dhugdanillee ta'e namni furdachuu barbaadu nama furdisa. Avokaadoon hedduu tokko bareedaadha. Daa'imayyuu yoo wal jala torbaan tokkoof lama akkanatti nyaachisanii jedhan hedduu tokko bareedee dhiiga bareedaa godhataa yoosuu bareeda. Kinoo ismuuzii bareedaa kana akkuma koondishinariiti jechuu kun akkuma isin argitan kana wayita rifeensa keenya dhiqachuudhaaf deemnu jechuudha. Wayita rifeensa keenya dhiqannee shaampoodhaan dhiqnee geessinee jenne akka koondishinariitti itti fayyadamna.
qibaatii itti godhadha zayitii ka mana keessaa qabdan ka barbaaddan ka rifeensa keessaniif ta'u itti godhachuu dandeettanii ani olive oil itti godhadhaadha. Olive oil jechuun zayitii zayituuna jechuudha an zayitii zayituuna itti godhadha ekstiraadha maankaa sadii itti godhadhe. Qibaatii kana wajjin akkanatti sirriitti wal seensisaa haganni wal seenee tokko ta'utti. Rifeensa kiyya wayita miiccadhee geessee bakka silaa koondishinarii itti godhu isa kanatti godhadheeti sirriitti massaajii godhee bakka hunda hundee rifeensarraa haga qacceen ba'utti sirriitti wal seensisa. Eegasii booda feestaaliidhaan hidhadhee daqiiqaa 20-30 hagana ta'e eega sa'aatii tokko tursiisee booda deebi'ee garammoo bishaan qofaan ofirraa dhiqadha jechuudha. Kunoo kana fakkaataa hedduu laafaa bareedaa smuuzii kana ijattuu namatti tola. Rifeensa illee akkasuma laaffisaa itti fayyadamaa isiniin jedha.